Sagalee guyyaarraa walajjin hirmaannu keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Innis akkas jedha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 15-16 nan dubbisa akkas jedha. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjiniin walii galee Waaqayyoon ta'uu hafuura Waaqayyoo wajjiniin walii galee Waaqayyoon ta'uu keenya dhugaa hin ba'a. Nuyi ijoollee Waaqayyooti. Nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Waan hundumaas Waaqayyo biraa hin arganna. Ameen. Kutaan kana keessatti jalqaba kutaa kana waa xiqqoo ishin dubbachuu barbaada. Yeroo hundumaa kana naasa'u, yeroo hundumaa kana dubbadhu. Akka seensaatti waa xiqqoo ishin waa'ee kutaa kanaa dubbadha. Barreessaan kutaa kanaa beekamaadha. Phaawulos kutaa kana keessatti waa'ee kutaa kanaa, waa'ee ergaa warra kanaa warra Roomaa kan balleesse yookaan kan caafe Phaawulosidha. Phaawulos kutaa kana keessatti waa tokko jara kanaaf ibsa. Waa tokko jara kanatti dubbata. Innis maali yoo jettanii, namni amantiidhaan yookaanis immoo namni amanuudhaan qajeela akka ta'u, warra amananiif qajeelummaan Waaqayyo biraa akka isaaniif ta'u, Waaqayyo biraa akka argatan, Waaqayyo biraa akka fudhatan, kanaaf waa'ee amantii dubbata. Teessoo magaalaa Roomaa bara 753 kan ijaaramte. Ijaarsi magaalaa kanaa kan jalqabe bara sana ture. Bara sana keessatti jarri kuni magaalaan kun magaalaa bareedduu nama hawwattu, magaalaa namatti toltu, magaalaa namni hundumtuu dhaqee achi keessa jiraatu, magaalaa namni hundumtuu achi keessatti boqotu, magaalaa namni hundumtuu iddoo sanaa fiigee yookaanis immoo dhaqee magaalaa kana keessatti bashannanaafis ta'u, nigdiidhaafis ta'u achi keessatti namoonni baay'een yeroo isaan boqotan argina. Kana duwwaa miti. Magaalaa bareedduu taatee markaboota hedduun achi keessatti kan argaman, asis deebisuudhaaf achis dabarsuudhaaf kallattii garaagaraan iddoo mijataa taatee beekamti. Egaa gabaabsuudhaaf kutaan kun kan inni barreeffame maaliif barreeffame yoo jettani, namoonni kuni yookaanis immoo magaalaa kana keessa warreen jiraatan biyyi kuni amantiidhaan akka isaan qajeelummaatti deebi'ani, akka isaan Waaqayyoon amananii, akka isaan Waaqayyoof jiraatanii, akka isaan Waaqayyoof tole jedhanii bulanii fi Phaawulos ergaa kana isaaniif caafa. Ergaan isaaniif caafamu kun akka isaan deebisudha. Akka isaan amantiitti achi deebi'an, akka isaan Waaqayyo wajjin wal baran, akka isaan Waaqayyo wajjin wal argatan, akka isaan Waaqayyo wajjin jiraatan barbaada. Sababiin isaa biyyicha keessatti rakkoo garaagaraa waan jiruudhaaf. Namni amanuudhaan qajeelummaatti waan hin lakkaa'amne, beekumsa kanaa waan hin qabaanneedhaaf Phaawulos kutaa kana keessatti amantii qofaan qajeelummaan waan jiru itti dubbata. Gabaabumatti kanaanan dhiisa. Baay'eedha yoon itti fufata waan ta'eef. Egaa kutaa kana keessatti kanan dubbachuu barbaadu waa'ee guddina hafuuraati. Guddina hafuuraatti akkamitti akka guddachuu barbaannu, waa'een guddina hafuuraa maal akka ta'e, guddinni hafuuraa immoo maanni, namni maaliin gara hafuuraatti guddata waan jedhu waan muraasa ishii hamman dandeessiniif ibsuu yaada. Egaa akkas jedha kutaa kana keessatti, hafuurri isin fudhattanii hafuura ilmummaatti guddifamuuti jedha. Inni nuni Waaqayyo irraa fudhan, inni nuni Waaqayyo irraa hirmaan, inni nuni Waaqayyo nuuf laate, inni Waaqayyo nuuf kennu hafuura ilmummaati malee hafuura isa kaan miti, yookaanis immoo hafuura garbummaatti guddifamuu miti, hafuura waan hin taanetti guddifamuu miti. Hafuurri Waaqayyo yeroo hundumaa nama jiraachisa. Haleluuyaa. Hafuurri Waaqayyo yeroo hundumaa nama geggeessa. Hafuurri Waaqayyo yeroo hundumaa karaa namatti agarsiisa. Hafuurri Waaqayyo yeroo hundumaa jireenya namaaf ta'a.
inni jireenya waan ta'eef hafuurri Waaqayyoo isin keessa haa jiraatu. Kanaaf hafuura ilmummaatti guddifamuuf erga jedhee booddee kana malees hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti jedha. Waa baay'ee sodaa keessaa Kiristoosin fudhannee gara Kiristoositti dhufneerra. Rakkina isaa keessaa baanee, dhiphina isa jala turre sanaa baanee, wanta nu qabaa ture sana keessaa baanee, wanta nu hidhaa ture sana keessaa baanee hafuura Waaqayyoo fudhanneerra. Hafuura Waaqayyoo nu keessa jira. Hafuurri Waaqayyoon socho'aa jirra. Hafuura Waaqayyoon jiraachaa jirra. Jalqabni nun itti uumamne keessaa Waaqayyo gaafa jalqaba nama uume hafuura jireenya laatu itti baafate. Gaafa Waaqayyo jalqaba nama uume, gaafa Waaqayyo jalqaba nama tottolche akka bifa isaatti, akka fakkeenya isaatti, gaafa Waaqayyo nama uume isa jalqabaa hafuura jireenya laatu itti baafate. Nun hafuura Kiristoosin sochoona, hafuura Kiristoosin jiraanna, hafuura Kiristoosin adeemna, hafuura Kiristoosin baana. Hafuurri Kiristoos immoo nama jiraachisa. Ameen jedhaa kaasin. Haleluuyaa. Hafuurri Kiristoos immoo nama jiraachisa. Hafuurri Kiristoos immoo karaa namaaf ta'a, jireenya namaaf ta'a. Wan hafuura isaatiin kan jiraannu hafuurri Kiristoos keessa keenya keessa kan jirudha. Kanaaf egaadha hafuurri kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Ameen. Mee ameen jedhaaka. Tuma caalchisaa ameen jedhaaka. Hafuura kanaan immoo abbaa keenya jennee nuni Waaqayyoodhaan waammanna. Waaqayyo abbaa gaafa jennu abbaan foonii nama dagachuu danda'a. Abbaan foonii nama dhiisuu danda'a. Haatis akkasuma Waaqayyo gaafa abbaa jedhanii hafuura sanuu kenname, hafuura sanu keessa jiru, hafuura sa Waaqayyo nuuf laate kanaani gaafa abbaa jennu yeroo hundumaa Waaqayyo gara keenyatti dhiyaata. Maal taate micaako? Maal taate dhalako? Maal jedheetu abbaa jedhee warra waammataniif Waaqayyo dhuguma abbaadha. Haleluuyaa. Obboleessa ko, obboleettii ko, haadha ko, abbaa ko, Waaqayyo siniif abbaadha yee. Inni hafuura isaa sin keessa kaa'e, inni ayyaanicha sin keessa kaa'e, inni akka ittiin guddattan, akka ittiin jiraattan isin keessa kaa'e Waaqayyo sin jiraachisaa. Abbaa jennee gaafa abbaa jennee waamnu Waaqayyo waaqarraa nu dhaga'a. Gaafa gara isaatti iyyannu Waaqayyo waaqarraa nuuf hawwaata. Sababiin isaa akka bifa isaatti, akka fakkeenya isaatti nuun kan nu uume, hafuura jireenyaa kan nutti baafate, nun hafuura isaatiin kan jiraannu, hafuurri nu keessa kaa'e, hafuurri qulqulluu yeroo hundumaa nu waamama. Hafuurri qulqulluu yeroo hundumaa nu dhaga'a. Hafuurri qulqulluu yeroo hundumaa nu keessa jiraata. Hafuurri Waaqayyoo yeroo hundumaa jireenya keenya wajjinii walii galee, eenyummaa keenya wajjinii walii galee Waaqayyo ta'uu isaa dhugaa nuuf ba'a. Waaqayyo ta'uu isaa dhugaa nuuf ba'a. Jireenya keenya keessatti, eenyummaa keenya keessatti warra hafuura Waaqayyoof keessaa qabanii adeemsa isaaniitu beeksisa. Warri hafuura Waaqayyoon jiraatanii karaan isarra deemani foolii qaba. Warri hafuurri Waaqayyoo keessa jiru, warri ayyaanni Waaqayyoo keessa jiru, warri humni Waaqayyoo keessa jiru lafa jiraatanitti hin barbaadamu. Ilaa ganama kana waan siniin jedha. Harka keessan ol fudhadhaa, dhiifama jecha. Harka keessan ol fudhadhaa. Hafuurri si keessa jiraatu lafatti jirtutti foolii siif haa godhatu. Hafuurri si keessa jiru safara jiraatanitti waamamuu haa jalqabu yee. Haleluuyaa. Jireenya keenya wajjin walii gala. Yaada keenya wajjin walii gala. Hafuurri nu keessaa akka nuti hojjennuufis,
akka nuti itti jiraannuufis akkaataa nuti itti deddeebinuufis kallattii hundumaa karaa nu agarsiisa. Karaanis jireenyis Waaqayyoon malee hin jiru. Waaqayyo Abbaan, Ilmi, Hafuurri Qulqulluu isaan tokko waan ta'eef. Kanaaf nuyi ijoollee Waaqayyo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Ijoollee Waaqayyootti wanti irratu tokko hin jiru. Jaarsis, jaartiinis, inni beekaas, inni wallaalaanis hundumtuu fuula Waaqayyoo fuulduratti isaaf ijoolleedha. Ameen jedhaasin. Dhiifama jecha harka san simbukkee jirtu harka isaa harka ishee naa qabaati. Ati Waaqayyoof maal jedhamtaa jedhaani? Maal isinii deebisan? Maal jedhan? Ameen. Haleluuyaa. Hundumtuu fuula Kiristoos fuulduratti mucaa Waaqayyoodha. Umurii wanti nu daangessu, umurii wanti daangessu hin jiru. Mucaa koo jedha nama hundumaan Waaqayyo. Dhala koo jedha nama hundumaan Waaqayyo. Maal goota? Maal siif gochuun barbaada? Maal siif laadda jedha. Sababiin isaa hafuurri isaa waan nu keessa jiruuf, hafuura isaa wajjiniin immoo namni hundumtuu walii galee waan jiraatuuf hafuurri isaa nu keessaa dudubbata. Ganama kana hafuurri Waaqayyoo si keessaa haa dubbatu. Haleluuyaa. Hafuurri Waaqayyoo si keessaa haa dubbatu. Kanaaf shiroo hundumaa gaafa waammannu abbaa jennee waammanna. Abbaa jedhanii gaafa waaman abbaan garaa namatti jabaatee nama dhiiseen sokku. Abbaa jedhanii gaafa waammatanii abbaan nyaara namatti guuree namarraan sokku. Yoo balleessan deebii dhala koo nuun jedha. Yoo dogoggorrees deebii dhala koo nuun jedha. Hafuura isaa waan nu keessa kaa'eefi, waan nu jaalatuufi, waan nu mararfatuufi Waaqayyo yeroo hundumaa mucaa isaa keessa akka isa tokkotti tokkoon keenya ilaala. Waan hundumaas Waaqayyo bira ni arganna. Kiristoos wajjin erga dhiphanne isa wajjiniin immoo ulfina, isa wajjiniin ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isa wajjiniin arganna. Ameen. Kiristoos wajjiniin erga dhiphanne hafuurri Waaqayyoo gaafa nama keessa jiraatu, hafuura Waaqayyoon gaafa deddeebi'uu barbaannu, hafuura qulqulluu isa Kiristoos nu keessa kaa'een gaafa karaa keenyaaf daandii keenya isa duukaa godhannee deemuu barbaannu, deddeemuu gaafa barbaannu, dhiphina isaa keessaa dhiphina qooda qabaannee jiraan. Gaafa dhiphina isaa keessaa qooda qabaannu immoo wanta Waaqayyo argachuudhaaf jiru, wanta Waaqayyo fudhachuudhaaf jiru tokkoon keenya argachuuf jirra. Ameen. Sababiin isaa namni gaarummaadhaan waa facaase gaarummaa hammata. Akka jedha dubbii macaafa qulqulluu keessatti warri imimmaan dhangalaasaa sanyii facaasan jedha sagalee gammachuu dhageessisaa hin hammatu jedha macaafa faarfannaa keessatti. Ameen. Imimmaan dhangalaasaa kadhachaa yaa Waaqayyo jechaa gara isaatti iyyachaa isa waammachaa warri sanyii facaasan. Haleluuyaa. Harka keessan ol fudhadhaa. Warri fuula Waaqayyoo fuulduraa dhimma qabdan, warri fuula Waaqayyoo fuulduraa jecha qabdan, warri fuula Waaqayyoo fuulduratti sagalee dhageessiftan ganama kana isa bocaaftan hammachuudhaaf jirtu. Haleluuyaa. Isa bocaaftee hin hammatta'e. Xaafii facaafne boqqolloon galfannu. Isa kana facaafne kan biraan galfannu. Wanti nuti argachuudhaaf jirru, wanti nuti fudhachuudhaaf jirru, wanti nuu qophaa'e isa qopheessine, isa facaafne, isa keewwanne sana arganna malee waan biraan argannu. Kanaaf Kiristoos Yesuus biyya lafaa kana irratti cubbuutu irraa dhabame malee akka namaatti wanti hin taane hin jiru.
bifa keenya fudhatee fakkeenya keenya fudhatee gara biyya lafaa kanaan ni dhufe. Kanaaf qulqulluun ni ta'e Kiristoos wanta hundumaatti hafuuraan yaadaan waan hundumaan akka nama tokko ta'eera. Garuu qulqullummaa malee wanti tokko irraa hin argamne. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo ganama kana isin keessaa jiraatu. Mee ameen jedhaasin. Hafuurri Waaqayyoo ganama kana isin keessaa jiraatu. Guddina hafuuraatti, guddinni hafuuraa milkoominni Waaqayyo nurraa barbaadu yookaan guddinni Waaqayyo nurraa barbaadu inni guddaani yookaan immoo inni hangafaani guddina hafuuraati. Erga Waaqayyo hafuura nu keessa kaa'e, erga Waaqayyo dhugaa dubbii sagalee Kiristoos jireenyaatti nu waame, kan Waaqayyo nu barbaadu, kan Waaqayyo nurraa barbaadu guddina hafuuraatti guddachuu keenya barbaada. Guddina hafuuraatti guddannee isa Waaqayyo jedhuuf, isa Waaqayyo dubbatu, toora Waaqayyo nuun jedhe keessa galuu keenya barbaada Waaqayyo. Nuti jireenya foon keenya fi guddina foon keenyaatiif nuti tolee yoo jiraannedha kan nuti barbaannu. Isa kana hin ta'in hin jedhu. Isin hin ta'in hin jedhu. Akka namaatti wanti nuti barbaannu, akka namaatti wanti nuti feenu, inni foon keenyaa, guddinni foon keenyaa, guddinni jireenya keenyaa nutti tolee yookaanis immoo keessa uffee jennee yookaanis immoo keessa olii galfiinee yoo jiraanne barbaanna nuti. Guddina hafuuraa keessatti Kiristoos garuu isa kana barbaadu. Guddina hafuuraa keessatti Kiristoos isa kana fedhu. Guddinni nuti keessatti guddachuu barbaannu Waaqayyo yeroo hundumaa guddina hafuuraatti akka guddannu isatti nu waame, isa dhugaa dubbii sagalee Waaqayyo, isa jireenya laatu, isa ulfina laatu, isa nagaa laatu dhugaa dubbii kanaatti akka guddannu barbaada. Ameen. Namoonni baay'ee waamamaniiru iyyee dhufaniiru iyyee goofticha dhugaa godhatanii fudhataniiru iyyee waldaatti deddeebi'aniiru iyyee faarfataniiru lallabaniiru garuu guddina hafuuraan jiru. Sababiinsaa isa biyya lafaa kun kanaan akka nutti tolee jiraannu barbaanna. Waan biyya lafaa kanaan akka nutti tolee fiignu barbaanna. Yoo makiina argatta jedhan, yoo mana ijaarratta jedhan, yoo sitti tolee jiraata jedhan uffee jedhee utaalee lafaa koo barbaada. Kiristoos garuu dhabaadha moo qabaadha? Kiristoos hin qabu. Kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo immoo akkas jedha, duraan dursaa mootummaa Waaqayyootti fedhaa ayyoodha. Kana malees wanti sin barbaachisu sin duukaadhaan hiriiree siniif dhufa. Gaafa nun duraan dursinee isatti fiduu qabnutti, isatti kennuu qabnutti, isatti laachuu qabnutti, gaafa of laannu Waaqayyo waan barbaachisaa ta'e nuuf laata. Waan barbaachisaa Waaqayyo nuuf kennu immoo yeroo hundumaa nan dubbadha. Waaqayyo nuuf kennee nu dhabuun barbaadu, nu dhoowwatee nu hambifachuu barbaada waan ta'eef. Yeroo darbe silallee paasterii Wangeelaawii Asteer wajjiniin kana naasa. Sababiinsaa Waaqayyo hoodhu jedhee nuu kennee nu dhabuun barbaadu. Sababiinsaa nu shakka waan ta'eef na harkaa baati, na harkaa baa, hin bada, hin baddi, dhala kooti waan ta'eedhaaf kunuunsifadheeni mana koo keessa jiraachifachuu barbaada malee kennee dhabuun barbaadudha Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyotti kan tolu yeroo hundumaa hafuura keenya eeggannee jiraachuudha. Waaqayyotti kan tolu yeroo hundumaa jireenya hafuuraa keenya, jireenya isa Waaqayyo wajjin jiraannu kana, isa qulqullummaa qabu kana, isa nagaa qabu kana, isa Waaqayyo wajjin nu adeemsisu jireenya hafuuraa keenya eeggannee akka jiraannu barbaada Waaqayyo. Kanan ta'u taanaan
Waaqayyo isa kaanitti hin gammadu. Kanan ta'u taanaan Waaqayyo isa kaanitti tole jedhee gammadee jiraachuu hin danda'u. Jireenya keenyatti hin gammadu jechuudha. Yaada nama tokkoon isinitti hima. Akkas jedhe. Riik Waareedha. Maal jedhe beektuu? Wanti nama gaddisiisu jedhe. Yaada. Wanti nama gaddisiisu garuu jedhe kiristaanonni danuuneedhe hin guddatu garuu kiristaanonni danuuneedhe. Yookaanis immoo danuu isaanii jedhu an miliyoonaan illee kan lakkaa'amanidha. Hin dulloomuu malee hin guddatanidha kiristaanota kun. Hin dulloomu malee gara isa Waaqayyoo barbaadutti hin guddatanidha. Sababiin isaa moo maali yoo jettanidha? Guddachuudhaaf isa hafuura Waaqayyo nama keessa kaa'u kana mul'ata hafuuraatti, jireenya hafuuraatti, yaada hafuuraatti guddachuu hin yaalani. Kanaafiyyuu maalidha? Kanaafiyyuu isaaniin hin guddatu jireenya isaanii lakkoofsisu hin dulloomu achumaan sokkoodha. Yaadadha. Isa hafuura Waaqayyo nama keessa kaa'e jireenya sanaanii, qulqullummaa sanaanii, humna hafuuraa sanaan guddachuun barbaadan. Hin amanu. Faayisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatu. Erga fudhatanii ayyaanni isaaniif kennama. Ayyaana sanaan immoo utuun guddatiin sokku. Al tokko harka keessan ol kaafadha. Ayyaanni isiniif kenname. Ayyaanni isiniif laatame. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin gara guddinaatti isin adeemsisu. Mee nan guddadha jedhaasin. Nan mul'adha jedhaasin. Ayyaanni Waaqayyo guddinaaf hafuuratti isin adeemsisu yee. Yaada dubartii tokko immoo akkas jette isheen immoo. Liizaa Niikolaas jedhamti isheen immoo. Wanti nu irraa barbaadu tokko yoo nuuf hin ta'in hafe amala dhabamsiisuu abdii kutannaa nutti fidaa jette. Amala nu kutachiisa yookaan amala keenya nu dhabsiisa yookaanis immoo abdiin waan nu kutachiisuu fi maal goona ree gara isa guddachuu barbaadu sanaatti hin guddannu waan ta'eef sababa kanaaf immoo nuni maal taana abdii kutannaa keessa gaafa gallu isa yaannee isatti adeemuu barbaanne isatti guddachuu barbaanne dubbii hafuuraa sana dhiifne abdii kutannee teenya. La dubbii sagalee Waaqayyoo irra dhaabadhee waa isiniin jedha. Ayyaanni Waaqayyoo humni Waaqayyoo akkasin guddattan barbaada. Sagaleen Waaqayyoo akka jireenyatti guddattan barbaada. Akka ulfina Waaqayyootti asol guddattan barbaada. Kanaaf guddinni hafuuraa jireenya hamma beekamuuf mul'achuu otoo hin taane jireenya hamma beekamuuf yookaanis immoo hamma argamu kanaaf mul'achuu otoo hin taane hamma mootummaa Waaqayyootti guddachuu ta'a. Ameen. Hamma namni nu argu hamma beekamnutti mul'achuu otoo hin taane hamma mootummaa Kiristoositti guddachuu ta'a guddinni hafuuraa. Hamma mootummaa Waaqayyoo isa nuuf kaame dhaaltuu dhagnee dhaallu jireenya isa nuuf kaame sanatti hamma deemnutti hamma kanaatti hamma guddannu nurraa barbaada Waaqayyo. Guddinni nurraa barbaadu isa kana. Guddinni Waaqayyo mana keenya irraa barbaadu. Guddinni Waaqayyo waldaa kiristaanaa irraa barbaadu. Guddinni Waaqayyo amantoota irraa barbaadu. Guddinni Waaqayyo warra isa tajaajilan irraa barbaadu. Guddinni Waaqayyo warra dura isaa dhaabatan irraa barbaadu. Guddinni Waaqayyo saba isaa irraa barbaadu. Hamma mul'atanitti otoo hin taane hamma mootummaa Waaqayyootti. Kanaaf hafuuratti guddachuudhaaf maaltu barbaachisa ree? Guddina hafuuratti guddachuudhaaf kanaaf maaltu barbaachisa ree? Wanti Waaqayyo nurraa barbaadu maali ree?
erga waaqayyo guddadhaa jedhe, erga waaqayyo mul'adhaa jedhe, erga waaqayyo nu guddisuu barbaade, erga waaqayyo nu qajeelchuu barbaade, erga waaqayyo nu sirreessuu barbaade, guddachuudhaaf maaltu nurraa barbaachisa? Tokko, waaqayyoon dhaga'u. Mee harka nama simbukkee qabaate waaqayyoon dhaga'i jedhaanii. Ittuma dabalaa waaqayyoon dhaga'i jedhaanii. Harka keessan immoo ol fudhadhaa, yaa waaqayyo sin dhaga'a jedhaa. Inni ati dhaggeeffattu kun gurra kee haa banu. Inni sin dhaggeeffachaa jirtan dubbii jireenyaa kana keessan keessa haa kaa'u. Kanaaf maalidhe waaqayyoon dhaga'uudha. Wanti hundumtuu namatu hin taane, firatu hin taane, ogeessatu hin taane, wanti nu bukkee jiran utuu hin taane, ollaatu hin taane, inni jalee qabaaf, inni hangafaa waaqayyoon dhaga'uudha. Namni gaafa waaqayyoon dhaga'u isa waaqayyo jedhe jeukkaata harkaanfata. Namni garuu waaqayyoon dhiisee gaafa nama dhaga'u hin bada. Dubbiin sagalee waaqayyoo immoo yeroo hundumaa namni akkasa dhaga'ee isa duukaa deddeebi'uu barbaada. Dubbiin sagalee waaqayyoo immoo yeroo hundumaa namni akka isa hubatee karaa isaarra deddeebi'ee isaaf jiraatu barbaada. Ermiyaas boqonnaa 7 22 lakkoofsa 23 lakkoofsa 23 dubbisa. Wanti ani isin abboome garuu anaaf dhagaa. Ani waaqayyoo keessan isiniif nan ta'a, isin immoo saba koo hin taatu. Wanta ani isin abboome hundumaa eegaa. Yommus wanti hundinuu isiniif tola hin kennama, yookaan immoo isiniif tolan ta'a. Wanta waaqayyo isin abboomu dhagaa. Wanta ani isin abboomu, wanta ani isiniif jedhu, wanta isiniif dubbadhu dhagaa. Abboommii koo eegaa. Akkan isiniin jedhutti jiraadha. Akkan isinitti muttinaaf deddeebi'aa. Yoo san hundumtuu tola isiniif kennama. Sagalee waaqayyoo tola namaaf laatama. Sagalee waaqayyoo tola nama geeddara. Sagaleen waaqayyoo tola nama jijjiira. Sagaleen waaqayyoo tola nama geeddara. Sagaleen waaqayyoo tola namaaf ta'a. Kanaaf iyyuu yeroo hundumaa kan nurraa barbaachisu isa waaqayyo nu abboome qofaan abboomamnee jiraachuudha. Inni waaqayyo nuun jedhu, inni waaqayyo nu abboomu yoo eegnee jiraanne jireenya qabna nuti. Isa waaqayyo nutti dubbatu yoo hubannee jiraanne nun fayyina qabna nuti. Kanan ta'u taanaan waan fayyine fakkaanna malee jireenyi keenya, eenyummaan keenya utuun fayyin deddeebina jechuudha. Waaqayyoon dhaga'uun jalqaba ogummaati. Waaqayyoon haa dhageenyu. Jecha waaqayyo nuun jedhu haa fudhannu. Isa waaqayyo waldaa kiristaanaa keessatti namootatti dubbatu, isa namootatti lallabamu, isa waaqayyo irraa fudhatan, isa kana dhaga'uun barbaachisaadha. Kanaaf ganama kana waaqayyo maal jedha? Na dhagaa jedha. Mirka keessan ol fudhadhaa, yaa waaqayyo sin dhagaa jedha. Ittuma dabalaa jedha. Yoo waaqayyoon dhageenye barri nuti keessa jiraannu nuuf geeddarama. Yoo waaqayyoon dhageenye jireenyi nuti jiraannu nuuf tola. Yoo waaqayyoon dhageenye haalli nuti itti hojjennu, hojiin keenya nuuf miidhaga. Tajaajilli keenya nuu miidhaga. Adeemsi keenya nuu miidhaga. Waaqayyoon hin dhageenyu taanaan namni hundumtuu qoba nutti qaba. Hin faarfataa, hin faarfattii, hin amantee, amantuudha, amanaadha, hin lallabdi kanuma. Gaafa waaqayyoon dhageenyu jireenyi keenya jijjiiramaa deema. Gaafa waaqayyoon dhageenyu manni keenya geeddaramaa deema. Gaafa waaqayyoon dhageenyu golli keenya geeddaramaa deema. Gaafa waaqayyoon dhageenyu eenyummaan keenya geeddaramaa deema. Afuurri keenya haara'aa deema. Nagaan keenya dabalaa deema. Nagaan waaqayyoo ol isiniif haa kennamu.
daddafeen dubbachuu barbaada. Inni lammaffaan hafuuratti guddachuuf maaltu nu barbaachisa? Inni lammaffaan amantii. Isa dhageenye kana amanuudha. Isa dhageenyu Kiristoosin amanuudha. Amantiin nu barbaachisa. Waaqayyo namni namanne taanaan nama amanuu hin danda'u. Namni immoo silattuu nama namu waan ta'eedhaaf. Yesuus Kiristoos warri amanatan, warri yaada isaanii, warri bara isaaniin, warri jireenya isaaniin, warri eenyummaa isaaniin amanatan Kiristoos wajjiniin galma ga'u. Kiristoos wajjiniin jiraatu. Kiristoos wajjiniin waan haaraa argu. Kiristoos wajjiniin geeddaramu. Kiristoos wajjiniin fayyinatti deddeebi'u. Warri amanan. Amanuu jechuun waldaa dhaqanii taa'uu miti, yookaanis immoo yaa Waaqayyo, yaa Gooftaa, yaa Kiristoos harka koo sitti laaddeera, jireenya koo sitti laaddeera jechuu miti. Amanuu jechuun eenyummaa ofii irratti of gatanii dhiisuudha. Amanuu jechuun maalummaa ofiin jiraadhus du'us an kan keeti. Bara koronaan dhufe tokkotu akkas naan jedhan. Inni kaan kunoo barri irra kaa'ee bishaanii, inni kaan harkatti gochaa deema. Lakki micaana nan duutaan, lakkii hin duutaa. Isa keewwatan kanas keewwadhonnaa naannaa asiin na ukkaamsiti waan ta'eef natti toluu didde. Maaskii isheen keewwatan kun lakkiin duutaa, kan ofii baddurra nu balleessitaa naan jedhan. Hiriyootuma kun naan jedha. Lakkii jennaan lakkiin jedheenaan yoon jiraadhe lafa kanarra man jiraadhuuf isaafan jiraadha. Yoon du'e soo garma isaan naqa, eessan naqa yoon du'e maan jedhe. Kanaafuu du'a barbaadde tiinaan jedhan. Inni jennaan yoon naqe rakkoon qabuun jedhe. Ofii koo immoo waa gochuu hin danda'uun jedhe. Namni kanaafiyyuu waan nufu waan mul'atu sodaata, Kiristoosin hin sodaatu. Waan har'a argamee borrabamu sodaata namni. Kanaaf Kiristoosin sodaachuun isa amanaa, isa godhatan, isa ofitti fudhatan, isa jireenya ofii keessatti Kiristoosin amananii fudhatan sodaachuun waan hundumaarra caala. Kanaaf amanuudha. Roomee boqonnaa 3:22. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo fuulduratti qajeelaa hin ta'a. Kana irratti warri amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiru. Warra amanan hundumaaf, warra Waaqayyotti of laatan hundumaaf garaagarummaan isa bira hin jiru. Fayyisaa godhatanii jireenya isaanii, eenyummaa isaanii warra isatti of laatan biratti garaagarummaan tokko hin jiru. Kanaaf iyyuu namni hundumtuu Kiristoosiin amanuudhaan fuula Waaqayyoo fuulduratti qajeelaan ta'a. Amannee erga ta'e qajeelota. Waaqayyoon erga amananii, Waaqayyoon erga fudhatanii, Waaqayyotti erga of laatanii, Waaqayyo erga fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii isaanii qajeelota. Qajeelonni immoo waan hundumaa argatu. Wanti isaan itti irratu hin jiru. Wanti isaan sodaachisu hin jiru. Wanti isaan itti bu'u hin jiru. Wanti isaan yaddessu hin jiru. Sababiin isaa isa hundumaa caalu Kiristoositti waan of laataniif. Kazedha Phaawulos. Jireenya nuti irra jiraannuudha. Namoota hundumaatti waan miidhamu fakkaatu yoodhe. Nuti abdii qabnaadha. Abdiin keenya amanamaadha. Abdiin Waaqayyo nuuf kenne, inni Waaqayyoon fudhanne, inni of laanne Kiristoos amanamaadha. Haleluuyaa. Mirka keessan ol kaasaa, abdiin koo amanamaadha jedhaasin. Abdiin keessan Kiristoos inni amanamaadha. Mana keessaniif amanamaadha. Hojii keessaniif amanamaadha. Kaayyoo keessaniif amanamaadha. Amanamaadhaan. Abdii keenya waan ta'eedhaaf. Kana irratti warra amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiru.
amanan, warra of kennan, na jiraachistu na ajjeeftullee, ganna boostus walla kaaftullee, abdiin koo sumaa kanan eeggadhu. Jennee yeroo hundumaa kan faarfannu abdii keenya inni waan ta'eedhaaf. Jiraachisuus kan danda'u isaa, ajjeesuus kan danda'u isaa, kaasuus kan danda'u isaa, geeddaruus kan danda'u isaa. Garaagarummaan hin jiru isa bira. Garaagarummaan hin jiru isa bira. Namoonni baay'ee garaagarummaa waldaa kiristaanaa keessatti arganii, hiriyaa keessatti arganii, iddoo garaagaraatti arganii, inni kun sirrii miti jedhanii duukaa garagaranii fiigu. Hin sokku miti. Waaqayyoon bira hin jiru, nama bira jira garuu. Waaqayyo siif abbaadhumadha. Ameen jettanii isin. Waaqayyo siif karaadhumadha. Waaqayyo siniif jireenyuma. Waaqayyo siniif ulfina. Malee sabira garaagarummaan tokko hin jiru. Waaqayyo warra amanataniif Waaqayyo waan gaarii godha. Ibroota naa dubbistu 11:7-9. Garaagarummaan hin jiru Waaqayyoon bira. Amanee garaagarummaa gochuu danda'a. Lallabee garaagarummaa gochuu danda'a namni. Faarfatee garaagarummaa gochuu danda'a gan. Nama waan ta'eef Kiristoos bira garuu garaagarummaan tokko hin jiru. Naa dubbisaa argattan, beelaa argattee. Ariifachaan jira. Noi amantiidhaan isa Waaqayyo waa'ee waan yeroo sanaa ija namaatti mul'anneetiif akeekkachiise dhaga'ee sodaate. Warra mana isaa oolchuufis bidiruu tolfate. Amantii isaatiin immoo biyya lafaatti yakka mure. Qajeelina amantiidhaan argamus qabeenya isaa hin godhate. Amantiidha. Nohitu amantiidhaan waan kana hundumaa hojjete. Oolfachuudhaaf warra isaa. Waaqayyos immoo karaa isaa namoota garaagaraa oolcheera. Akka qomoo isaaniitti fidi bidiruu tolchite sana tollaa galchaa oolaniidha. Deebi'anii immoo maal godhu? Deebi'anii biyya lafaarratti akka wal horaniif, deebi'anii immoo biyya lafaarra akka jiraataniif, deebi'anii immoo gaafa bishaan badiisaa kun darbee akka isaan warri oolan kun immoo deebi'anii biyya lafaa kanarratti akka jiraataniidhaaf Waaqayyo Nohitti gaafa dubbatu Nohi amantiidhaan oole. Amantaa ganama kana Waaqayyo waan haaraa siif hojjeta. Haleluuyaa. Amantaa ganama kana Waaqayyo seenaan geeddaramne geeddara. Amantaa ganama kana Waaqayyo waan hin jirre jiraachisa. Amantaa ganama kana Waaqayyo waan hin taane kaasee dhaaba. Haleluuyaa. Warra amananiif Waaqayyoon hojjetarrayyuu. Warra amananiif Waaqayyoon sirreessarrayyuu. Warra amananiif Waaqayyoon qajeelcharrayyuu. Warra amananiif Waaqayyo waan hin jirre jiraachisarrayyuu. Amanuudha. Amanuudha. Amantiin waan hin jirre jira jedhanii amanuudha. Waan hin mul'anne, waan hin taane, waan ijaan hin argamne, waan namatti kunootti jedhee bifaanis yookaan haalaanis fakkeenyaan of hin mul'isne waan hundumaa sana amantiin waan hin jirre jira jedhanii amanuudha. Ibroota 11 dubbisa. Amantii achirratti baay'ee siyaasa. Waan hin argamne jira jedhanii amanuudha. Bakka. Waan hin jirre jira jedhanii fudhachuudha. Jiraachuun Waaqayyoo moo ganama kana mana keessan irratti haa mul'atu. Jiraachuun Waaqayyoo moo ganama kana jireenya keessan irraa haa mul'atu. Ni sadaffaan kadhannaadha. Hafuuratti guddachuuf maaltu barbaachisa jedhuuf inni sadaffaan kadhachuudha. Waaqayyoon nageenya irra erga ta'e, amannee irra erga ta'e, Waaqayyoon kadhachuudha. Isa kadhachuudha.
warri gara isaatti iyyan iyya isaaniif deebiitu jira. Warra waammatan warra Waaqayyo na dhaga'i jedhanii fi Waaqayyo isaan dhaga'uu danda'a. Waaqayyo gara iyya sagalee hoolota kootii nan dhaggeeffadhaan. Warra na waaman warra gara kootti iyyan gaaffii isaaniif deebii nan ta'an. Gaaffii qabdu ani gaaffiin qaba kan jedhaniif, ani iyyatan qaba kan jedhaniif, ani iyyanni koo furmaata naaf haa godhatu warra jedhaniif, warra gara Waaqayyootti iyyaniif Waaqayyo iyya keessaniif deebii ta'a. Ermiyaas 29:12 hanga 13tti yommuu isin gara kootti deebitan maqaa koos waammattan ana hin kadhattu, ani isiniif nan dhaga'a. Ameen. Yommuu isin gara kootti deebitan ana waammattan ana kadhattan ani immoo maalan godha? Isiniif nan dhaga'a. Warra waammataniif Waaqayyo ganama kana nan dhaga'aadha. Haleluuyaa. Warra iyyatan warra iyya qabaniif warra waammachaa jiraniif ganama kana Waaqayyo siin dhaga'a siin jedha. Siif haa dhaga'u Waaqayyo. Siif haa dhaga'u Waaqayyo. Nan dhaga'a. Lakkoofsa 3 isin ana hin barbaaddattan, ana hin barbaaddattu. Garaan keessan guutuudhaan iyyoo ana barbaaddattan ana hin argattu. Isin anaan hin barbaaddattu. Ana barbaaddachuu keessan irra darbee garaa keessan guutuudhaan yoo ana barbaaddattan immoo anaan hin argattu. Ganama kana Waaqayyo isiniif haa argamu. Ganama kana Waaqayyo isiniif haa birmatu. Iyyachaa jirtaa, waammachaa jirtaa, kadhachaa jirtaa, waa eegaa jirtaa. Ganama kana Waaqayyo iyya keef siif haa mul'atu. Harka keessan ol kaafadhaa. Gara isaatti, gara koo miti, gara Waaqayyootti. Ilaa iyyachaa kan jirtan, waammachaa kan jirtan, barbaadaa kan jirtaniif ganama kana Waaqayyo iyya keessaniif deebii quubsaa fidee siniif haa mul'atu. Siniif haa argamu. Ilaa kunoo dhala koo jedhee Waaqayyo waan si barbaachisu siif haa laatu. Iyya keef deebii haa laatu Waaqayyo ganama kana. Haleluuyaa. Gaafa isin na barbaaddattan, gaafa isin gara kootti iyyattan, garaa guutuudhaan yoo na barbaaddattu ta'e aniif immoo gara keessan nan dhufa, isiniifan argamaadha. Inni argame deebii namaa laatu Waaqayyodha. Inni argame furmaata namaaf kennu Waaqayyodha. Inni argame lafaa nama kaasu Waaqayyodha. Inni argame seenaa jijjiiru Waaqayyodha. Kanaaf Waaqayyo nuuf haa argamu. Ariifachaan jira, yeroo keessan hin nyaadhu. Inni arfaffaan dhiisanii darbuudha. Waan hundumaa dhiisanii darbuudha. Isa namatti hin tolle, isa namaan falmu, isa namaan lolu, isa dura dhaabatee waan namaa namatti yaadu, isa rakkinaan nama qabu barbaadu, waan hunduma isaa dhiisanii darbuudha. Uumama 26 lakkoofsa 18 hamma 22tti nu dubbisa. Guyyaa tokko asitti lolatu ka'e. Lola asitti ka'e keessatti Hisqiyaasitti tiskitoonni warri Geeraar lola kaasan.
Hisqiyaas isa abbaan isaa qote boolla Abrahaam qote sana isa bishaan baase sana dhaqeetu qotee deebisee baase isaan duuchinaan. Warri Geeraa dhaqxee hammisitoonni dhaqxee loltoonni dhaqxeetu lakki inni kun kan keenya isa kanarraa ga'een qabdanii lakki maal gootu iddoo kana isa kana nutu hojjetate nutu baafateedhan. Bara sanatti boolla bishaanii qotatanii itti fayyadamu dhugu. Kanarraan kan ka'e Hisqiyaasitti gaafa warri Geeraan lola kaasani dhiisee darbe. Maaliif kana gootu? Maalidha wanti isin gochaa jirtaniin jenne qoccolloo gaafatti kaasan lola gaafatti kaasan isa tokkoon Iseek jedheenii darbe isa tokkoon Sixiinaa jedheenii darbe. Nu dubbisaa argattan. Yisihaaqis boolla bishaanii isa hojjetoonni bara Abrahaam abbaa isaa qotanii warra Filistiyaa immoo erga Abrahaam du'ee duuchan deebisee qochisiisee maqaa dura abbaan isaa ittiin moggaasee tures hin deebiseef. Hojjetoonni Yisihaaqis dachaa sana keessaa qotanii burqituu bishaanii achitti argatan. Tiksoonni warra Geeraar bishaan kun kan keenyaa jedhanii tiksoota Yisihaaqitti qoccolloo kaasan. Sababii isaan bishaanicha isatti falmaniif Yisihaaq maqaa boolla bishaanichaa Iseek jedhee moggaase. Iseek jechuun falmaa jechuudha. Kana booddees hojjetoonni isaa boolla bishaanii kan biraa hin qotan. Isa irrattis immoo warri Geeraar qoccolloon kaasan. Yisihaaqis bishaanicha Sixiinaa jedhee moggaase. Sixiinaa jechuun hamajaajii jechuudha. Yommus Yisihaaq achi adeemee boolla bishaanii kan biraa qochisiise. Isa irrattis garuu namni qoccolloo hin kaafne. Kana irratti inni amma Waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera. Nuyi biyyicha keessatti hin baay'annaa jedhee maqaa boollichaa Rehoobotitti moggaase. Rehoobot jechuun bal'ina jechuudha. Ameen. Mee ameen jedhaa ka. Ameen jedhaa. Lafa siin falman itti naftu. Lafa siin lolan itti naftu. Iddoo si qaban sanatti qabamtee hin naftu. Ganama kana Waaqayyo iddoo sitti geeddarayee iddoo caalu siif qopheessee Waaqayyo lafa caalutti si baasa. Lafatti guddachuun siif ta'u, lafatti ba'uun siif ta'u, lafa sanatti Waaqayyo ol si guddisayee. Hin dhufani kaa loltootatu. Gaafa dhufan isa hojjettoonni Abrahaamii kan abbaa Yisihaaq isa isaan lafa qofforanii baasan sanatti warri Geeraar dhufanii maal godhan lola qoccollootti kaasan. Inni kuni kan keenya, inni kuni nutu baase waan ta'eef iddoo kanaa sokkaannaani jettanii reedee madhiisee sokke. Ammas darbee iddoo biraadhaa baase. Iddoo biraadhaa gaafa baasu achitti dhufanii lola kaasan. Inni kunis kan keenyaadhan. Amma tuma namni lola sinitti kaasetu namni sin lolee madhiistanii madabartuu dhuguma. Mee nanniisa kan jettan harka keessan hin barbaada. Isuma na lolu nanniisa namni jettame harka keessan ol fuudha. Hin jiru. Eessa? Hin jiru. Akkamitti nanniisaan eenyu ta'e nanniisaattu. Inni kun garuu gaafa isaan lolatti kaasani lakki erga sin loltan jedheetti cal jedhee biraa sokki hinniise. Maqaa isaa dhaqeetu Iseek jedhee moggaase. Maqaa isaa gaafa nachi qofforee baasu gaafa erga qofforee baasee boodee bishaanicha Iseek jedhee erga maqaa isaa moggaase. Iseek jechuun immoo maal jechuudha tan falmaa jedhe. Warra falman yoo jiraatan iyyuu ammas nan qofforee jechuudha. Ammas nan baafadhe ammas ittan ba'e jechuudha. Ammas achitti gaafa dhuman ammas achi dhiisee sokke. Iddoo biraatti sokke ammas kan biraa dhaqee baase. Achitti jarri biraa namne. Kana booddee waan si biraa hambisu ganama kanaa kaasee Waaqayyo si biraa hambisa. Haleluuyaa. Bara 2015 siin falmaasa ture. Siin lolaasa ture. Ganama kanaa kaasee Waaqayyo si biraa hambisa yee. Mee na biraa hafa jedhaasin. Caalchisaatiin na biraa hafa jedhaa.
Waaqayyo waa si biraa hambisa. Falmituu kee si biraa hambisa. Amajaajii si biraa hambisa. Amajaajii yoo dhufan iyyuu, falmitoonni yoo dhufan iyyuu, asin yoo sitti maran iyyuu, achi yoo maran iyyuu, achi waan biraa hojjetan iyyuu, ganama kana Waaqayyo si biraa kutee hambisa. Ganama kana Waaqayyo si biraa qaat godhee hambisa. Mee na biraa hafu jedhaa asin. Caalchisaa jedhaa. Waanuma si biraa hambisuu barbaadu Waaqayyo ganama kanaa kaasee qaat godhee si biraa hambisu. Isa mul'ata kee duukaa fiigi. Isa kadhata kee duukaa fiigi. Isa faarfannaa kee duukaa fiigi. Isa lallaba kee duukaa fiigi. Isa mana kee duukaa fiigi. Isa gaa'ila kee duukaa fiigi. Waaqayyo ganama kana qaat godhee si biraa hambisu. Daangaan itti siif haa ta'u ganama kana. Haleluuyaa. Harka keessan ol kaasaa daangaatu itti naaf ta'a jedhaa. Ganama kana Waaqayyo daangaatti siif haa godhu. Haleluuyaa. Waaqayyo falmitoota keetti daangaa godha ganama kana. Waaqayyo warra siin falman amajaajii keessanatti Waaqayyo ganama kana daangaatti godheetu siin lafa bal'aa lafa ulfinaatti si baasa. Kan ba'uu barbaadu jiraa laata? Hoo ganama kana lafa Waaqayyo siif akeeketti bayyee. Lafa Waaqayyo siif waate, lafa Waaqayyo waadaa siif gale ganama kana kaasii itti bayi. Mee ittan baa jedhaa sinu. Haleluuyaa. Ishee dhumaa dubbadheen dhaaba. Ishee dhumaa yookaan isa shanaffaa. Qulqullummaa keenya eeggachuudha. Maal gochuutti? Hafuuratti guddachuudhaaf wanti nu barbaachisu inni dhumaan qulqullummaa keenya eeggachuudha. Hammeessaa deemaa, namarratti ka'aa deemaa, nama lolaa deemaa, namarratti waan namaa yaadaa deemaa, lafa Waaqayyotti nu guddisuu barbaadutti hin guddanne yoomillee achumee taanee hafna malee. Garma gadii. Inni dhufus gadi qabee, inni darbus gadi qabee, inni lola beekus lolee darba malee yoomillee taanaan yoom qulqullummaa keenya yoo eegganne isa Waaqayyo nu guddisuu barbaadu sanatti hafuurichatti guddanna. Lewwota boqonnaa 11:45. Ani Waaqayyo isa gooftaa isiniif ta'udha. Biyya Gibxii isa isin baasedha. Kanaaf ani qulqulluu akkuman ta'e isinis immoo qulqulloota ta'aa jedha. Ani Waaqayyo keessan, ani gooftaa keessan, isa biyya Gibxii isin baase, isa lafa rakkinaatti isin baase, isa iddoo rakkinaatti isin baase. Kanaaf iyyuu ani immoo qulqulluu waanan ta'eef isin immoo qulqulloota ta'aa. Ameen jedhamu. Kanaaf qulqullummaa keenya eegganna. Kiristoos qulqulluu waan ta'eef nun warri waamamne qulqullummaa keenya eeggachuun nu barbaachisa. Yoos hafuuratti guddanna. Yoos Waaqayyo wajjin guddanna. Yoos karaa jireenyaa ulfina isa Waaqayyootti nu barbaadu sanatti guddanna. Kana goonu taanaan eenyummaa keenya eeggannu taanaan maalummaa qulqullummaa keenya eeggannu taanaan lafuma dhaabannee iyyaafna. Wayyoo jechaafna. Waan tajaajille fakkaanna. Waan lallabne fakkaanna. Waan faarfanne fakkaanna. Waan waamamne waan dhaabanne fakkaanna. Qulqullummaa hin qabnu taanaan achuma guddinni hin jiru. Ganama kana nan jedha, isa si guddisu Waaqayyo, inni si jiraachisu Waaqayyo Waaqarraa isiniif haa ka'u. Phexros boqonnaa 1:16 akkasuma jedha. Inni caafata qulqullaa'aa keessatti ani qulqulluu waanan ta'eef isinis immoo qulqulloota ta'aa jedha. Qulqulluu waanan ta'eef isinis immoo qulqulloota ta'aa. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Ameen jedha. Kanan irratti dubbadhe Roomee boqonnaa 8:15-16-17. Mata dureen koo guddina hafuuraa. Achi jalatti Waaqayyoon dhaga'uudha, amanuudha, kadhachuudha, dhiisanii darbuudha, qulqullummaa ofii eeggachuudha.
Gooftaa